warra abeebee tufaadhaa balbalti isaanii cufaadha. Artistii keekiyyaa badhaadhaa gaafa wayyaanee san akkas jedhee tapha tokko sirba qeenxee tokko sirbee ture. Arraas ammoo gaafa badhaadhinaa sirba shaggar qa'ee tufaadhaa ammas balbalti cufaadha. Barri kun bara wayyaaneen qottee badhaadhinni ilmi abbaa gadaa biyya bulchu jedhetti artistiin kun yeroo hundaa'u artistii duuban deebinee fi artistii kaayyoo sabaaf qabu ta'uu agarsiise. Hordoftoonni teenya kabajamoo arra sirba kanarratti sirba isaa kanarratti reaction godhuu dirqame. Reactionii takka hin goone garuummoo reactionii tapha isaa kanarraa eegalee reactionii ittiin buufa. Mee sirba isaa kana dhageeffannee waliin itti haa deebinuun isin jaa. Saba dhumee godaanuu abbaarree waliin taanuu bari 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 shaggar qeentu faadhaa ammas karri cufaadhaa bari 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 shira aangoon xaxamuun ilaa yoomitti gidiraan harka micciirraa jedhu maajooritii walirra isaa keessatti artistiin kun akkana jedhe garuu gaaffii kan namni inni gaafate beenu gaaffii inni gaafatu kun nuuf illee gaaffiidha. Afrikaan ilaa yoomitti aangoodhaan micciiramuun warra aangootiin micciiramuun akka maalitti akka dhaabbatu hin beekne bee walirra isaa tana dhageeffannee walitti haa deebinu. Afrikaa shirri aangoof xaxamuu laayoomiti gidiraa harka micciirra jedhu maajooritii. Gaaffiin artistii kana dhiyeesse keessaa kaan namni irra guddaa xiyyeeffannaadhaan laalu jiru keessaa inni tokko isa kana. Itiyoophiyaan lafa moonamaa ormi kee ijaaruuf diigamaa jecha jedhamu kanaa namoonni hundinuu wal jalaa darbee keessumaa diyoot godhutti jecha kana hanqasan muranii deemanii garuu gaaffii kana namni inni gaafatee nama deebii isa kana godhuu taa'u. Mee jechootatti aanan kanaas waliin ilaallee haa deebinu. Itiyoophiyaan lafa moonamaa ormi kee ijaarsaaf diigamaa. Dargiinis erga Zimbaabeetti koluu galee wayyaanee dhufeenuu miidhee diktaatarri kalee. Hin barreerraa sirnitti aanu masaraa rakkoo qaba malaanuu jedhe artistiin keekiyyaatti. Dargiin erga Zimbaabeetti koluu galee wayyaanee dhufee diktaatarri nu miidhee kalee. Hin barreerraa sirni itti aanu masaraa rakkoo qaba malaanuu. Kun gaaffii nama hundaati dhugatti waan jechoonni jechuudha. Artistiin kun darbatan keessaa jechoota ulfaatoo waa'ee artistii eegaa Haacaaluu Hundeessaa du'ee waan namni jecha ulfaataa jecha jajjabaa dhuha qabu darbatan keessaa kan akkasumatti ammaasuu hedduu gurra sabaa hin hawatiin yookaan sabni hedduu dhagayuuf hin jirre keessaa artistiin hafe yeroo ammaati artistii Keekiyyaa Badhaadhaati. Kan yeroo hunda nama micciirame jala hin micciiramne kan bakkuma takkatti bara hundaa'u argamu. Asii boodaas akka nu jiraatu hawwii gaarii isaaf qabna. Viidiyoo tana ammas dhageeffannee walitti haa deebinuun isiniin jira. Ammas akkas jedha. Oromoo tuffiif namni abaaree Itiyoophiyaa hin bulchu hasaaree. Gongumattuu Oromoo tuffii namni abaaree Itiyoophiyaa hin bulchu hasaaree. Artistiin kun akkana jedha. Oromoo tuffii namni abaaree Itiyoophiyaan bulchu hasaaree. Viidiyoo tana ammas waliin laallee itti haa deebinu. Yaa gurree saba nagaa fedhu biyyoo amaanaa gabrummaa si hidhachiise hidhannoo waraanaa yoo qabsoo karaa nagaa saba akeeku asii booda itti guuttattan. Hordoftoonni teenya kabajamoo reakshinii gosa kanaa yoo ni feesinitti tolee like godhuu jajjabeessuun dagatinaa. Reakshinii gosa kanaa yeroodhaan viidiyoota haaraa dhufan irratti bifa inni namaa ifa ta'uun dhiyeessuudhaaf yaaliidhaan godha. Kanaafuu warri karaa chaanaala kanaa dhuftan maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan gargaaruu hin dadhabinaa isiniin jechaadha. Keessumaa laayikiin keessan nama dhaabbachuudhaan na jajjabeessuun hojii keessan haa ta'u. Kanaafuu viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti reakshinii irraa Keekiyyaa Badhaadhaa asitti dhaabbanna. Keekiyyaa humna nu dadhabdu nama sabaaf jiraatu nu ta'e isaan jenna.